Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin agoojacha oduu warraaf qabanne kan isinitti himu aanamuwaadha hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa araaraaf jecha koree araaraa manguddoo torba of keessaa qabu erga obbo Lammaa Magarsaatti erge obbo Lammaa Magarsaa araara Dr. Abiy kana fudhachuu didanii booddee Dr. Abiy Ahmad wardiyaa yookaan eegdota obbo Lammaa Magarsaa kaasuudhaan obbo Lammaa Magarsaa waraanni adda marsee akka jiruu fi obbo Lammaa Magarsaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad hidhaadhaan doorsisaa akka jiru oduun garasii masaraa mootummaa keessaa baate nu geessee jirti. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad namoota babbeekamoo sabboonaa Oromoota marayyuu hidhatti guuraa jiraachuu fi namoota baay'ee jilmaan hidhaa jiraachuu oduun guyyaa guyyaan masaraa mootummaa keessa bahaa jirti. Dr. Abiy Ahmad namoota tiim lammaa ta'uudhaan beekaman marayyuu mana hidhaatti jumlaan guuraa akka jiru oduun garasii baate nu geessee jirti. Haa ta'u malee itti aansuudhaan akka obbo Lammaa hidhuu barbaadus oduun masaraa mootummaa keessaa bahaa jirti. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad ilma abbaa gadaa kan ofiin jedhu namoota quuqama saba Oromootiif qabu kanneen akka obbo Lammaa Magarsaa sodaachisaa jiruu fi hidhaadhaaf yaalaa jiraachuu oduun guyyaa guyyaan masaraa mootummaa keessaa bahaa jirtu nu qaqqabdee jirti. mootummaan Kaameruun loltoota biyyattii milishaa irratti haleellaa gaggeessanii turan namoota nagaa 13 fi daa'imman 10 kaaba lixa biyyattiitti ajjeesuu isaanii amanee jira. Aangaa'onni mootummaa biyya Kaameruun baatii muraasa dura hirmaannaa ajjeechaa loltoota kana haalanii jiru. Pirezidaantiin Kaameruun ibsa kennaniin akka himanitti loltoonni 3 garee nageenyaa waliin ta'uun buufata riphee loltoota cabsanii seenanii haleellaa gaggeessaa turanii jiru. Ajjeechaan raawwatame kun kan tasaa ta'e jechuudhaan loltoonni dhoksuuf yaalanii jiru. Mootummaan waggoota 3 darbaniif riphee loltoota naannicha keessa socho'an waraanaa turuunsaa ni beekama. Yeroo haleellaan kun gaggeeffamaa turetti dubartoota ulfa qabanii fi daa'imman 15 dabalatee namoonni 23 ajjeefamuu dhaabbanni UN himee jira. Qorannoon dhaabbata Human Rights Watch jedhamuun gaggeeffame ammoo daa'immanii fi dubartoonni garatti baatan 13 dabalatee siviilonni 21 ajjeefamuu himee jira. Gulaalaan BBC World Service kan ta'e Will Ross akka jedhanitti mootummaadhaaf kun jijjiirama ejjennoo qaaneessaadha. Ammas taanaan gama mootummaatti shakkii jira jechuudhaan gulaalaan BBC World Service Will Ross ibsanii jiru. Kanaan dura mootummaan loltoonni ajjeechaa keessaa qooda qabaachuu haalaa ture. Haa ta'u malee pirezidaantiin biyyattii Pooloo dhiibbaa biiliyoon idil addunyaa irratti taasiseef jecha deebii kennuuf jecha qorannoon akka gaggeeffamu hayyamanii jiru. Xata darbe ammoo ibsi raadiyoo mootummaatiin darbe akka ibsetti loltootaa fi hordoftoonni haleellaa waraanaa qawweetiin buufata riphee loltootaa irratti gaggeessaniin dubartoonni 3 fi daa'imman 10 ajjeefamuu isaanii baramee jireechuudhaan ibsanii jiru. Naasuu loltoota 3tti dhaga'ame dhoksuuf jecha miseensota garee lubbuu ofii baraaruuf jecha bakka sanitti ibidda qabsiisanii turan jechuudhaan mootummaan Kaameruun ibsa isaa kennee ture jira. Pirezidaantiin biyyattii ammoo hogganaan garee loltoota addaa san akka to'annoo jala oolfamuuf ajaja dabarsanii jiran jechuudhaan qondaaltonni biyyattii himanii jiru. Gareen riphee loltoota biyyattii foxxoqsuuf yaalan bara 2017 erga mootummaan mormitoota irratti tarkaanfii fudhachuu eegale akka ta'es baramee jira. Kanneen naannichatti akka bulchiinsa mootummaa jiddu galaa walaba bahuu barbaadanis walabummaa naannichaa labsuun ambaazoo jechuudhaan naannoo isaanii moggaasanii jiru. Garuu pirezidaantiin biyyattii garee kanaan shororkeessaa jechuudhaan balaaleeffatee jira. Erga waraanni naannichatti eegalee as namoonni 3,000 du'uu fi akkasumallee namoonni 70,000 ta'an godaanuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed barruu fuula feesbuukii isaanii jalatti barreessaniin hayyoota Oromootiif akkasumallee namoota quuqama uummata Oromootiif qaban aangoo irraa kaasanii namoota bara wayyaanee bara TPLF san uummata Oromoo miidhaa ture gara aangootti fidaa jirti paartiin Biltsiginnaa kun jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed paartii Biltsiginnaa biyya bulchaa jiru akeekkachiisanii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo ammaan tanaa kanatti namoonni quuqama uummataatiif akkasumallee uummata Oromootiif naatoo qaban martuu aangoo irraa ka'aa jiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa biyya bulchaa jiru yeroo weerarri dhukkuba addunyaa yaaddeessu kun biyya keenya seenee nuti waa'ee siyaasaa fi akkasumallee waa'ee mootummaa kanatti dhiifnee dhukkuba kana uummata keenya irraa qolachuutti dabarre kanatti mootummaan biyya bulchaa jiru paartiin Biltsiginnaadha guyyaa guyyaadhaan hayyoota Oromootiif akkasumallee namoota babbeekamoo Oromoon qabdu aangoo irraa kaasuudhaan haga jalaarraa haga gubbaatti namoota bara wayyaanee uummata keenya miidhuudhaan beekama marayyuu gara aangootti fidaa jira paartiin Biltsiginnaa jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed paartii Biltsiginnaa hojii isaanii saaxilanii jiru. Mootummaan biyya bulchaa jiru paartiin Biltsiginnaa
addunyaadhaa uummata Oromoo beekumsaa fi dandeettii adda addaa qaban hanga hoomaa waraanaa fi akkasumallee masaraa mootummaa keessaa duguugutti seenee jira. Mootummaan biyya bulchaa jiru yeroo dhukkubni kun addunyaa yaaddisaa jirutti uummata Oromoo dagachiisuudhaan yeroo uummanni Oromoo callise kanatti uummanni Oromoodhaa warra fi itti fakkaate namoota dandeettii uummata kanaaf hojjechuuf akkasumallee quuqama uummata kanaaf qaban aangoorraa kaasaa jira. Masaraa mootummaadhaan qullattee Amaara qofti yookaan Abashaan qoftiin walitti haftee jirtechuudhaan obbo Jawaar Mohammad hojii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fuula Facebook isaanii jalatti ifa godhanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yeroo dhukkubni addunyaa kana yaachisaa jiru kanatti hayyootaa fi akkasumallee namoota babbeekamoo Oromoon qabdu marayyuu aangoorraa kaasee jirechuudhaan obbo Jawaar Mohammad irraa deddeebiidhaan mootummaa biyya bulchaa jiru paartii Biltsiginaa akeekkachiisanii jiru. Namoota aangoorraa kaafaman keessaa obbo Lammaa Magarsaatii fi akkasumallee aadde Xayyibaa Hasanii fi namoota babbeekamoo turan kanneen tiim Lammaa jechuudhaan beekaman marayyuu aangoorraa kaasaa jirti jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad hojii muummicha ministeeraa ilma abbaa gadaa kan ofiinjoo kana saaxilanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yeroo paartiileen morkattoota xiyyeeffannoo isaanii dhukkuba addunyaa yaaddeessi kana uummatarraa ittisuudhaaf hojjechaa jiran kanatti hojiin isaa ammoo namoota sabboonaa ciccimaa ta'an aangoorraa kaasuudhaan muudama warroota bara TPLF uummata keenya miidhaa turanii fi namoota baay'ee ajjeesuudhaan beekaman marayyuu gara aangootti fidaa jirechuudhaan obbo Jawaar Mohammad paartii Biltsiginaa biyya bulchaa jiru kana qeeqanii jiru. Obbo Jawaar Mohammad irraa deddeebi'uudhaan masaraa mootummaa guutummaan guututti habashooftee jirti. Haa ta'u malee namni kun ilma abbaa gadaa haa ofiinjoo malee namni isa amanu hin jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kun ilma abbaa gadaa osoo hin ta'in ilma mallasaa akka ta'e namoonni beekechuudhaan obbo Jawaar Mohammad hayyoota baay'ee aangoorraa kaasuudhaan namichi kun waan hin taane hojjechaa jirechuudhaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad qeeqanii jiru. Obbo Jawaar Mohammad sodaa tokko malee yeroo komaandii poostiin biyya keenya Itoophiyaatti labsame biitii Itoophiyaadhaa waraanaan bulaa jirtu kanatti uummata isaatiif naatoo qaburraa kan ka'e yeroo kanatti mootummaa kana dura dhaabbachuudhaan mootummaa kana qeequudhaan namoonni baay'een hayyootaa fi akkasumallee namoonni babbeekamoo fi hanga ajajoota waraanaa gurguddoo ta'anitti aangoorraa kaafamaa jiru namoonni Oromoo jechuudhaan mootummaa biyya bulchaa jiru kana akeekkachiisee jira. Obbo Jawaar Mohammad irraa deddeebiidhaan mootummaan kun waan akkanaa kana hin dhiisu yoo ta'e walitti bu'uuf deemne jechuudhaan paartii biyya bulchaa jiru kanaa fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ilma abbaa gadaa nama ofiin jiru kana akeekkachiisanii jiru. Itoophiyaatti dabalataan namni tokko dhukkuba kooroonaa vaayirasii addunyaa yaaddeessa kanaan qabamuun isaa mirkanaa'ee jira. Qorannoo laaboraatooriidha sa'aatii 24 darban keessatti namoota 957 taasifaman keessaa namni tokko irratti dhibeen kun mul'achuu isaa ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa beeksisanii jiru. Dr. Liyaan waliigalaan Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii 123 qaqqabu isaanii himanii jiru. Har'aan tanaas namni vaayirasii kanaan qabame lammii Itoophiyaa umriin isaa waggaa 30 fi jiraata magaalaa Jijjigaa yoo ta'u magaalaa Puutlaand irraa kan dhufee fi bakka tursiisa addaa bakka addatti of baasan keessa kan ture ta'uu isaa ibsamee jira. Hanga ammaatti waliigalaan namoonni vaayirasii addunyaa yaaddeesse kanarra dandamatan Itoophiyaa keessatti namoota 41 ga'uu fi namni dhibeen kun haalaan itti hammaate kamiyyuu akka hin jirre ministeerri fayyaa Dr. Liyaan ibsanii jiru. Gama biraatiin biyya Chaayinaadha magaalaa Wuhan keessatti dhukkubsattoonni vaayirasii kooroonaa hundi hospitaalaa bahuu isaanii qondaaltonni Chaayinaa ibsanii jiru. Dubbi himan komishinii fayyaa biyyaalessaa Mifeenji guyyaa har'aan tana hospitaala keessatti dhukkubsattoonni kooroonaa vaayirasii akka hin jirre beeksisanii jiru. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa weerara dhukkuba kooroonaa vaayirasii kana ittisuuf kan oolu doolaara Ameerikaadha biliyoona 26 ramadanii jiru. Baay'inni ramadame kun kaampaanii fi hojjettoota ittisa COVID-19 irratti hojjetaa jiran deeggaruuf akka ta'es dubbatanii jiru. Pirezidaantiin South Afrikaadha haasaa isaanii TV biyyattii irratti taasisan keessatti maallaqni ramadame kun galii biyyattii keessaa harka 10 ta'uu isaa ibsanii jiru. Tarkaanfiin kun taksii hir'isuu fi kafaltii guyyaa hojjettootaa fi hojiiwwan bizineesii xixiqqoo deeggaruuf akka ta'us himanii jiru. Torbee afran darbanitti biyyattiin cufamtee kan turte keessatti hojii dhabdummaan akkaan kan dabalee fi hanqinni nyaataa gara malee akka dabalee jiru dubbatanii jiru. Pirezidaantiin South Afrikaa biyya isaaniitti namoonni 3,400 kooroonaa vaayirasiin qabamanii hanga ammaatti namoonni 58 akka jalaa du'an ibsuudhaan pirezidaantiin biyya South Afrikaa ammallee taatu dhibee kana to'achuun nu harkaa hin baane jechuudhaan ibsanii jiru. Barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaares gama isaaniitiin mootummoonni abbaa irree weerara COVID-19 yookiin kooroonaa vaayirasii dawoo godhachuudhaan mirga namoomaa sarbaa jiranii kanarraa of qusachuu qabu jechuun akeekkachiisanii jiranii guyyaa waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. And the drug already being used, could it hold promise
tonight one patient saying lakkoobsi namoota kooroonavaayirasii lubbuu dhabanii 200 jala dhiyaate. Ameerikaan lammiilee qaalii 50 boomale laf dhugaa gaggeesse. Yaaliin talaalli kooroonavaayirasii dhukkubsata jalqabaatiif Biritaaniyaa kenname. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees mootota abbootirree maqaa kooroonaatiin dhiibba mirga namooma hojjechuu jiran akeekachiisee mata duree oduu COVID-19 hardhaati. Biyyattii Doonaald Tiraamp faan Ameerikaan tamsa'iinsa kooroonavaayirasii hir'isuuf kutaalee biyyatti akka dhaabbilee daldala eegi cufte ji'oota lakkoofsiisuu jirti. Haa taatuuti garuu lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii miiliyoona dhaqqabuuf mallattoo diimaa agarsiisu. Namoonni 52 caalan immoo boo awwaalchi gaaf taasisaa tokko malee jimlaan bool tokkotti awwaalamuun kabajilmaan nama guyyaa du'a waan gatidha fakkaata. Lakkoofsi hojii dhabdoota Ameerikaan miiliyoon 26 caaluu dubbata. Pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp lammiileen dhiibba dinagdeetiin man keessatti garaachaan irraanneef beessa Ameerikaa $4 biiliyoon 484 ragaasisu BBC'n gabaase. Haa taatuuti garuu kutaaleen biyyattii kanneen akka Joordiyaa fi Oklaahoomaa seera manaan bayinaa cabsuun hojii idilee deebinaa jechuun poolisiin harka wal qabaachuun isaanii maraatummaa jechuu jira. Saayinsistootni guutuu addunyaa irra dhibee COVID-19 deebii kennuuf halkanii guyyaa dhammaa jira. Yaalii gammaa godhameen qorichooti 150 caalayyoo hoosaramanii. Isaan keessa qorichi Remdesivir jedhamu COVID-19 fayyisuu danda'a jedhamuun abdatama ture. Yaalii namirra godhameen milki malee xumuramuun isa saayinsiistootaaf rakkoo dhibee jechuu jira. Qorichi honqar yookaan jalqab dhibee boolaa yaaluuf hoosarame. Eegee qorichis caala argame jennaan yaalii dabalataaf ol kaa'amee jedhu dhaabbata fayyaa addunyaa bakka bu'uun Chaayinaa godhamu hoggana katur Dr. Bruce Aiwat. Yaaliin qorichi Remdesivir kan namoota dhukkubichaan qabaman fayyisuuf Chaayinaa godhame. Namooti 237 ka qorannoo dhiyaatan keessa harki 13.9 qorichi fudhateen booda waan lubbuu dhabaniifi. Qorichi kun COVID-19 fayyisuun danda'a jechuun ragaan marsariitti dhaabbata fayyaa addunyaa irra tokko mirkaneesse. Dhaabbati Ameerikaa ka qorichi kan oomisha Giild Saayins jedhamu garuu ragaan dhaabbati fayyaa addunyaa gallakkis qorannoo taasifan bishaan nyaachisuuf jechuun himachuu jira. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bulcha Firaans Imaanuweel Maakirooniitiif jaartiin chaansilar Jarmanii Ingila Doort Meerkel facuuf dabalate bulchooti biyyoota addunyaa hedduun Chaayinaan iftoomin dhukkubicha irra dab tolchiteef itti gaafatamu qabdi jechuun gaafachaa turan. Chaayinaan koomii iftoomin kooroonavaayirasii ilaalchisuuf warqan cufaan irra qaxaraarratti didoone garee qorannoo idil addunyaa walab ta'eef madda kooroonavaayirasii qorachuuf yaada dhiyeessite harka busheesse. Mormii siitiif immoo sababii dhiyeeffate Chaayinaan qorannoon akkana fedhii siyaasaa of keessa qabdi jechuun ambasaaddariisii Halaandaan jir BBC'tti. Oduu biraatiin barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees mootummooti abbarree weerar COVID-19 da'oo godhachuun dhiibba mirga namooma tolchuu jiran akka daba kanarra of qusachuu qaban akeekachiisan. Garee riphxee loltoota guutuu addunyaa jirtu mootummoota wal waraanuu jiraniif gareen kamuu sabab siyaasaatiin wal nyaachuu jiran yeroof tuksii yookaan darbat waraana akka dhaabu qaban yaamichi dhiyeessan. Gareen riphee lolaan Oromiyaa keessa sochoof mootummaan Dr. Abiy Ahmad yaamichi irra hootee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan akkamitti ilaalu walumaan daawwan.